Namoonni baay'een wantoota adda addaa sababa godhatanii gara gaa'elaatti seenu. Sababoota baay'ee kana keessaa har'aa dogoggoraan gara gaa'elaatti kan ittiin seenamu qabxii gurguddaa torban isinitti himuu barbaada. Nagaaniif araarri Waaqayyoo bakkaaf biyya jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u. Jaalatamtoota daawwattoota akkuma kanas maatii Jesus Method Ministry kan taatanii akkam jirtu yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e baga nagaan dhuftanii ani luba Eeliyaas Addunyaan jedhama. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu jechaadha. Sagantaa kana jalatti kan nuti waliin barannu waa'ee jireenya gaa'elaati jechaadha. Waa'ee gaa'elaati akkamitti akka gaa'elaaf qophoofnu, rakkoo gaa'ela keessatti nu mudate maal akka goonu, gaa'ela dura gaa'ela keessatti akkuma kana wantoota sanaa wal qabatan jireenya keenya kan jijjiiruu danda'an barumsa adda addaan kutaa kana irratti isiniif qabadhee dhiyaadha. Subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkuma kana hamma dhumaatti ana wajjin turaa isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa barumsa baay'ee jireenya keessan jijjiira jedhee yaadeen isiniif qabadhee dhiyaadhe. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e bu'uura baay'ee kan isiniif kaa'uu danda'u dargaggoota gara gaa'elaatti aseenuuf jettaniif waa'ee gaa'elaa yaadaa kan jirtan, hiriyaa keessa wajjin dubbataa kan jirtan, itti yaadaa Waaqayyoon irratti kadhataa kan jirtan barumsa guddaa kanarraa barattu waan ta'eef ergaa kana akkasiin uf jalan dabarsinen barbaada. Innis immoo mata dureen isaa akkas kan jedhudha. Gaa'ela maaliif barbaadde? Gaa'ela maaliif barbaadde? Waa'ee gaa'elaa gaafa yaaddanii duraan dursitanii maaliif hin barbaade gaa'ela isa jedhu kana sababa mataa keessanii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababoota dogoggoraa torba namoonni gaa'ela barbaadaniif isinitti himuun barbaada guyyaa har'aa. Dogoggoroota torban kana hojjetanii gaa'elli isaanii kan jalaa milkaa'uu didee namoota baay'eetu jira jechaadha. Kanaaf seenaan kun akka isin hin mudanne qabxiiwwan kanarraa barumsa guddaa barattu jedheetiin hin abdadha. Dogoggorri inni jalqabaa umuriin gaa'elaa waan ga'eef qofa gaa'elatti seenu. Maaliif kanatti gaa'ela barbaadde? Umuriin kee gaa'elaaf waan ga'eef yoo ta'e inni kun dogoggora guddaadha jechaadha. Maaliif umuriidhaan ga'u qofti gaa'ela dhaabuudhaaf ga'a naman taasisu. Wantoonni ilaalamuu qaban kan biraan jiru. Namni akkasitti umuriin koo qofti gaa'elaaf ga'eeredhe akkasumatti ulaagaalee kan biraa otoo ilaaliin gara gaa'elaatti seenu waa'een gaa'elaa hiikni gaa'elaa isaaf hin galle. Maaliif ati gara gaa'elaatti gaafa seentu guyyaa sanaa jalqabdee abbaa manaati, haadha manaati, mana bulchitaa, mana gaggeessita. Mana gaggeessuun salphaa miti. Biyya gaggeessuun mataansaa mana gaggeessuurraa ka'a. Biyya bulchuun mataansaa mana bulchuu maatii bulchuurraa ka'a jechaadha. Wantoota kana hundumaa maaneej gochuudhaaf of qopheessuu danda'utti si barbaachisa. Itti gaafatamummaa gaa'elli fidee dhufu baachuudhaaf karaa hundumaa of qopheessuu si barbaachisa malee umurii kee qofaa ilaaluun barbaachisaa miti jechaadha. Kanaaf dogoggorri inni jalqabaa maalidhaa? Umuriin kee gaa'elaaf waan ga'eef gara gaa'elaatti seenuu. Isa kanarraa of eeguun egaa baay'ee barbaachisaa. Dogoggora akkasii hin hojjetina. Inni lammaffaan dogoggorri inni lammaffaan namoonni gara gaa'elaatti yommuu seenan hojjetan maalinni umuriin kee gaa'elaaf waan darbeef, ga'ee waan darbeef, umuriin kee waan sokkeef. Qabxiin kun warra dhiiraas haa ta'u warra shamarran irratti bal'inaan kan mudatudha. Dargaggoonni tokko tokko maal godhu? Waa'ee gaa'elaa otoo yaadiin yeroo dheeraa erga turanii booddee haalota adda addaa keessa turanii booddee umuruun isaanii gaafa achi deemu namni maqaa isaan dha'u gaafa jalqabu naasuun isaanitti dhaga'ama. Hin na'u, hin dammaqu. Sana booddee waa'ee gaa'elaa yaaduutti ka'u jechaadha. Kan isaan waa'ee gaa'elaa yaadanii gammachuudhaan abdiidhaan otoo hin ta'in abdii kutannaadhaanidha. Ani umuriin koo deemeera, si'achi heerumuu hin danda'u, si'achi fuudhuu hin danda'u, nama naaf ta'u argachuu hin danda'u kan jedhu abdii kutannaan isaanitti dhaga'ama. Keessumatti dubartoonni isa kanaan baay'ee miidhamoo ta'uu jechaadha. Kanaaf asuma waa isin gorsee darbu yoon barbaade gara gaa'elaatti seenuudhaaf baay'ee ariifachuun hin barbaachisu, baay'ees immoo duubatti hafuun barbaachisaa miti. Giddu galeessatti adeemuun barbaachisaadha. Namni tokko umuriin isaa gaa'elaaf ga'e wantoota kan biraas immoo gaa'ela keessatti kan isa barbaachisu guuttate taanaan umurii gaa'elaaf ga'e keessatti gara gaa'elaatti yoo seene rakkinan qabu. Nam tokko gaa yoo umuriin isaa achi siqe maaltu isatti dhaga'ama? Abdii kutannaatti dhaga'ama. Qooda filatee, qooda jaalatee, qooda haalaan yeroo fudhatee qoratee fuudhu yookaan immoo yeroo fudhattee qorattee heerumtu waan argadhe kana of jalan dabarsu jechuudhaan kan argatan irratti kufuutu dhufaa jechaadha. Kun immoo qormaata baay'ee fidee dhufa.
Maaliif wanti gara kee dhufe carraanatti yeroo sana argatte suni jireenya kee kan balleessus ta'uu danda'a, jireenya kee kan tolchus ta'uu danda'a. Sirriitti itti yaaduun barbaachisaadha. Namni umuriin koo deemee jedhee abdii kutate isa kana gochuudhaaf yeroo hin qabu. Maaliif carraa kana of hin dabarsu dheetu irratti kufa. Inni kun immoo gaa'ela balaa irratti kuffisa jechaadha. Kanaaf umuriin kee gaa'elaaf waan darbeef qofa gara gaa'elaatti hin seeniin. Itti seentee rakkachuu keerra yoo barbaachisaa ta'e gaa'ela sana malee hafuuni siif filatamaadha jechaadha. Yeroodhaan itti qophaa'uudha. Kanaan ala garuu hamma sanattu waaqayyoon kadhattee itti yaaduudhaan ala waan argadhee na darba jettee kanarratti yoo kufte otoo addan baafatiin qormaata guddaa sitti ta'uu danda'a. Booda jireenya gaa'ela kee balleessuu danda'a jechaadha. Inni sadaffaani dogoggorri sadaffaani dargaggoonni yommuu gara gaa'elaatti seenan hojjetanii hiriyoonni kee waan gaa'ela dhaabbataniif atis gaa'ela dhaabbachuutti seenta yoo ta'e inni kunis immoo dogoggora guddaa. Maaliif nama ilaalanii miti gaa'elli kan inni hundaa'u. Of ilaalaniiti. Jireenya of ilaalaniiti. Itti yaadaniitti qophaa'aniiti malee warratti wajjin baratti, warratti wajjin dhalatte gaa'elatti waan seenaniif atis fiigdee gaa'elatti seenuu qabdaa jechuu miti. Sanaaf waan si gargaaru qopheeffachuu si barbaachisa. Itti gaafatamummaa baachuuf of ijaaruutu si barbaachisa malee hiriyaa kee qofa ilaaluun barbaachisaa miti. Jireenyi keef jireenyi hiriyaa kee gargar jechaadha. Haalaan itti qophaa'utu barbaachisa. Kanaan ala hiriyaan kee gaa'elatti waan seeneef gaa'elatti yoo kan seentu ta'e qormaata guddaa keessaa seenuu dandeessa jechaadha. Inni arfaffaan dogoggorri arfaffaan warri gara gaa'elaatti seenan hojjetan dargaggoonni waan inni qabeenya qabuuf yookaan immoo waan isheen qabeenya qabduuf gara gaa'elaatti seenta. Ishee fuudhuutti yookaan immoo isatti heerumuutti seenta yoo ta'e inni kunis dogoggora guddaadha. Jireenya keessan balleessuu danda'a. Baay'ee macaafni qulqulluun yommuu dubbatu qabeenyi hundee wanti hamaan hundumtuu irraa latudha jedha. Kana gaafa jennu immoo gaa'ela keessatti qabeenyi barbaachisaa miti jechuu miti. Haa ta'u malee garuu kanatti barbaaddu duraan dursa inni jalqabaa qabeenya ta'uu hin qabu. Qabeenya qabaachuun barbaachisaadha. Isheenis qabeenya yoo qabaatte, innis qabeenya yoo qabaate kun baay'ee filatamaadha, baay'ee eebbifamaadha. Haa ta'u malee garuu kaayyoon kee qabeenya barbaache yoo ta'e inni kun gaa'ela keessatti hin hojjetu jechaadha. Dogoggora guddaadha. Aarsaa baay'ee si kaffalchiisa. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 6:10 irraa maal jedha? Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irra kaa'atanii amanticha irraa badaniiru, waraansa baay'eedhaanis of waraansisaniiru. Amantii qofaarraa miti horii ilaalanii gaa'ela irraas baduun jira jechaadha. Maaliif qabeenyi dhufaa hin darbas. Hin darbe. Namoonni kana taargeetii godhatanii gara gaa'elaatti seenanii yeroo gabaabaa keessatti maal godhu haala adda addaa uumanii qabeenya sana hiratanii adeemuudhaaf saaxilamu jechaadha. Kanaaf dirqamu jechaadha. Inni kun immoo balaa guddaa fida, miidhaa baay'ee fida jechaadha. Kanaaf warri shamarranis haa ta'u warri dhiiraa qabeenya otoo hin ta'in kan jalqaba ilaalamuu qabu jaalalaa fi akkuma kana nama sana namummaatiin jaalachuutu si barbaachisa jechaadha. Namni karaa kanaa dhufe qabeenya jaallatee dhufe lama tombuliin maal ta'a karaa qabeenya sana hiratee adeemu barbaada jechaadha. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Gaaffiin jaalalaa gara keessan yommuu dhufu dargaggoonni namni kun maal koo barbaadeeti? Ana jaallateeti moo qabeenya koo jaallateeti? Isa jedhu kana karaa mataa keessaniin yeroo kennitanii adda baafachuun barbaachisaadha jechaadha. Adda baafachuun barbaachisaadha. Sana booddee gaa'ela sanaaf guutummaa guutuutti of kennuu dandeessu jechaadha. Inni kun dogoggora isaa arfaffaadha jechaadha. Dogoggorri inni shanaffaan yeroo gara gaa'elaatti seentan dargaggoonni uumuu dandeessan maa'inni waan inni miidhaguuf yookaan waan isheen miidhagduuf qofa gara gaa'elaatti seenu. Isheen kun miidhagdii ani ishee malee jiraachuu hin danda'u. Kanaan yookaan itti seenamu ta'ee balaa guddaa qaba jechaadha. Maaliif akkuma qabeenyi dhufuuf darbu miidhaginnis immoo hin darba. Macaafni qulqulluun akkas jedha yommuu dhaqnee dubbisnu fakkeenya boqonnaa 31 lakkoofsa 30 irraa simboon namarraa hin darbiti miidhaginnis nama hin gowwoomsiti jedha. Simboon hin darba, miidhaginni hin darba. Inni kun baay'ee qormaata guddaa ta'ee yeroo inni jireenya dargaggootaa mudatu argina jechaadha. Haala adda addaatiin miidhaginni hin darba, umuriidhaan hin darba, dhukkubaan hin darba, balaa adda addaadhaan hin darba. Wanti ati irra ilaaltu kun bor iddoo isaatii dhabamuu danda'a. Har'a waan baay'ee ilaaluu dandeessa. Dhaabbiin ishee, bifti ishee, rifeensi ishee, wantoonni baay'een si hawwatanii jiraachuu danda'a ta'a. Isaan har'a si hawwatan kana bor iddootii dhabdee namummaa ishee qofa wajjiniin hafuu dandeessa jechaadha. Inni kun immoo waan guddaadha. Kanaaf namummaa isheeti yookaan namummaa isaati kan si fayyadu malee inni sun hin dhufaa hin darba jechaadha.
hin darba. Maaliif yeroo qaba wanti hundumtuu yeroo qaba. Sagalee Waaqayyoo akka dubbatutti. Kanaaf miidhagina qofa ilaaluun barbaachisaa miti. Namni miidhagina ilaalee qofa ilaalee fuudhe yookaan ilaalee heerume yoo miidhagni sun sababii adda addaatiin hanqate maal ta'a jechaadha. Gaa'ela sana keessatti moraalii dhabaa gaa'ela sana diigee keessaa bahuuf dirqama jechaadha. Kanaaf qormaata guddaa kanarraas of eeggachuun isin barbaachisa jechaadha. Kanaaf egaa miidhagina ilaaluurraa jabina keessaa ilaaluun faayidaa guddaa qaba jechaadha. Dogoggora kanas akka isin hin hojjenne asumaan isin yaadachiisuun barbaada. Inni ja'affaan dogoggorri inni ja'affaan namoonni yeroo gara gaa'elaatti seenan hojjetanii nama barate yookaan immoo nama baratte waan taateef qofa gara gaa'elaatti seenuun. Obboloota koo kunis dogoggora guddaadha. Hin dogoggorina. Yeroo hiriyaa jaalalaa filattanii dogoggora kana hin hojjetina. Maaliif nama barate yookaan nama baratte qofa waan taateef barumsi baay'ee barbaachisaadha. Namni barate nama hin baranneerra jireenya isaa haala gaariin akka inni gaggeessuu danda'u beekamaadha. Haa ta'u malee garuu kun qofti gaa'elaaf gahaa miti. Otoo mana barumsaa hin galiin otoo hin baratiin gaa'ela milkaa'aa ta'e kan jiraatan namoota baay'eetu maatii baay'eetu jira. Akkuma kana immoo barumsa guddaa baratanii sadarkaan barumsaa isaanii guddatee gaa'ela isaanii diiganii kan ba'anis immoo hedduutu jira jechaadha. Kanaaf barumsi qofti lakkoofsa digirii qofa waraqaa inni qabu qofa ilaaltee kan isheen qabdu qofa ilaaltee gara gaa'elaatti kan seentoo ta'e keessa seentee rakkachuu dandeessa. Sana biratti waan kan biraa ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf isa kanarraas dogoggora kanarraas of eeggachuun isin irra jiraata. Qabxiin inni torbaffaan ittiin biyya alaa ba'uuf gaa'elatti seenta yoo ta'e inni kunis dogoggora guddaadha. Barreessaan tokko akkas jedha. Kan hiika gaa'elaa balleesse keessaa tokko gaa'ela biyya keessaa fi biyya alaa gidduutti ta'uudha jedha. Akkuma beekamu dargaggoonni warri dhiiraas haa ta'u warri shamarranii biyya alaaf biyya keessa ta'anii yeroo isaan wal jaalatan jira. Kan isin dhibu gaaffiin namoota kana lamaan gidduutti gaaffiin gaa'elaa yookaan gaaffiin jaalalaa yommuu ka'u tole waliif jechuudhaan xumurama. Harki caalmaansaa lakki jechuun hin jiru. Maaliif kaayyoon guddaan biyya alaa ba'uun akka carraa guddaatti ilaalama waan ta'eef. By the way dargaggoota qofa miti maatiin illee kana keessatti yeroo isaan qooda fudhatan argama jechaadha. Haa ta'u malee garuu wantoota baay'ee ilaalaman irraan kan ka'e inni kun rakkina baay'ee uumee yeroo inni itti argametu jira. Kanaaf jalqabatti namni kun naa ta'a jireenyaaf naa ta'a isa jedhu tiin ala biyya alaas yoo baate biyya keessas yoo teesse gaa'ela gammachuu qabu hin qabdu taanaan gammachuu argachuu hin dandeessu. Baay'ina maallaqaa caalaa jaalalli gaa'ela keessaa gatii guddaa qaba. Isa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yommuu gaaffiin akkasii dhiyaatu namoota biyya keessaaf biyya alaa jiraattan gidduutti inni hangafaa karaa danda'ameen parpasiin gaa'ela keessanii walii keessan ta'uu qaba malee carraa biyya alaa ta'uu hin qabu. Dhiyoo kana kitaaba tokkorraa kanan dubbise baay'ee na gaddisiise. Maaltu ture seenichi dargaggeessi tokko biyya alaa taa'ee intala biyya keessaa jaalate. Intalli biyya keessaa kun tole jetti haalli hundumtuu xumuramee akkaataa isheen itti biyya alaa baatu erga mijatee fi booddee sagantaa cidha isaanii qabatanii gaafuma isheen biyya alaa baatu sirna gaa'elaa isaanii gaggeeffachuuf walii galan. Intalli kun biyya keessaa kaatee gara biyya alaa yommuu deemtu buufata xiyyaaraatti eeganii namoota waammatee hiriyoota isaa waammatee sagantaa gaarii ta'e qopheessanii simatanii gara mana isaaniitti fudhatanii galan. Hiriyoonni wajjin nyaatanii dhuganii erga gammadanii booddee yommuu galgalaa'u yeroon hirribaa gaafa ga'u intalli kun karaa sindinqisiisuun maal gooti haaduu yookaan immoo albee mana keessaa fuutee tiraasii ishee jala kaawwachuudhaan gara hirriba isheetti qajeelte jechaadha. Kana booddee maal jettiin akkas jettee akka natti siqxee hin rafne jettiin. Sana booddee namichi maaltu itti dhagamu akkamaa ta'u yommuu laaltanii baay'ee ulfaataadha. So waan taphaa itti fakkaateetu isaa fi sana hundumaarra darbee yeroo inni itti siquu barbaadu albee ishee tiraasii ishee jalaa fuutee abbaa manaa ishee kana waraanuudhaaf kaate jechaadha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf maal godhe namichi naasuudhaan baqatee mana keessaa bahee lubbuusaa olfatee hiriyoota isaa biraa bulee jechaadha. Sana booddee galgaluma sana qabee gaa'elli isaanii gargar diigame jireenya isaanii karaa adda addaa itti fufanii jechaadha. Kun egaa qormaata guddaadha. Keessumaa nama gowwoomfame kanaaf isheen kaayyoo ishee galmaan gaatteetti inni garuu akkasiin seene jireenya isaa wajjin jiraachuudhaaf gaa'elaaf ishee jaalatee
amanatee gara jireenya isaatti ishee fudhatee isheen garuu rakkoo amma kana ga'u miidhaa amma kana ga'u isarratti hojjette jechaadha. Inni kun cubbuudha akkuma kana balaa guddaa fidee gara jireenya keenyaa dhufaa jechaadha. Egaa dargaggoonni gara gaa'elaatti yommuu seentanii dogoggoraawwan kanarraa akka isin of eeggattan asumaan isin yaadachiisuun barbaada. Hamma dhumaatti waan na wajjin turtaniif galatooma. Baay'ee akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Yeroo itti aanu ergaa itti aanu wal argina. Nagaan turaa. Yaadni Waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u.